Paarkiin Industirii Galaangurraa Marsaan jalqabaa bakka Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed, Kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanach Abeebee fi qondaaltonni mootummaa olaanoon argamanitti eebbifamuun hojii eegaleera. Sagantaa eebba kanarratti kan argaman Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed fedhii fi abjuun keenya biyyayyummaa fi rakkoo keessaa baate uumuudha jedhanii yoo har'a dadhabnee hin hojjenne biyyi guddattu hin jirtu waan ta'eef guddinaa fi jijjiirama caalmaaf cimnee hojjechuu qabna jedhaniiru. የኛ ፍላጎትና ህልም በተቻለ መጠን ከድህነት ከችግር የተላቀቀች ሀገር fedhii fi abjuun keenya biyya hiyyummaa fi rakkoo keessaa baate uumuudha. Dhaloota kalaquu fi hojjetu akkasumas waa hubatu uumuudha. Kana ol kaayyoo biraa hin qabnu. Itoophiyaanonni hundi of danda'anii Somaaliyaa, Keeniyaa, Ugaandaa fi obboloota keenya biroo akka gargaaran barbaanna. Itoophiyaanonni laphee gaarii qaban hundi kana tumsuu qabu. Yoo hin dadhabne, yoo hin hojjenne biyyi guddattu hin jirtu. Guddinaa fi jijjiirama caalmaaf cimnee hojjechuu qabna jechuudha. ኢትዮጵያ በሙሉ ተባባሪ መሆን አለበት። ካልለፋን ካልሰራን ሀገር አይለወጥ guddinaa fi jijjiirama akka biyyaatti yaadnu bira gahuuf dhaloonni ciminaan hojjechuu akka qabus Dr. Abiy dubbataniiru. በዚህ ኢንዱስትሪያል ፓርክ ለግብርና ስራ የሚውል ፓምፕ ይመረታል። Paarkii industirii kanatti paampiin hojii qonnaaf oolu ni oomishamu. Paarkii kanatti warshaan oomisha warqee ni oomishama. Warshaan nyaata loonii oomishus ni oomishama. Warshaan bulokkeettis ni oomishama. Dargaggoota waan kana oomishaniif deeggarsa yoo taasisnu immoo lafa irratti qofa osoo hin taane mana waaqattillee bu'aa malee kisaaraa hin qabu. Hojiin asitti hojjetamu akka waan oolmaa daa'immaniitti hojjetamudha. Oolmaa daa'immanii osoo hin ijaarin yuunivarsiitii kumaatamaan yoo ijaarre barataa cimaan hin uumamu. Waan hundi oolmaa daa'immanii irraa eegalaa jechuudha. Kanaaf dhaabbilee akka kanaa yoo hin jajjabeessine industirii paarkii kumaatamaan ijaaruun gatii hin qabu. ይሄ ሳይሰራ ምንም አይነት ስለ ኢንዱስትሪና ፓርክ ቢወራ ዋጋ የለውም። Yeroo gabaabaa keessatti jabaannee hojjechuun jijjiirama akkamii fiduu akka danda'u hojiileen nama maratti xiyyeeffachuun Finfinneetti hojjetaman agarsiistuu gaarii ta'us Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed himaniiru. ባጠረ ጊዜ ውስጥ ኢትዮጵያን ለውጥን ለማየት እንድንችል ዜጎች ብንበረታ ጥሩ ነው። Yeroo gabaabaa keessatti Itoophiyaa gama maraan jijjiiramte arguu akka dandeenyuuf lammiileen jabaannee osoo hojjennee gaariidha. Magaalaa Finfinnee keessatti ijoollee hedduu karaarra turan leenjisnee hojiitti galchineerra. Dubartoota daandiitti bahan giddugala tokkotti leenjisuun ogummaa argatanii akka hojjetan taasisneerra. Namoota oolmaan isaanii irraanfatamee fi qaama miidhamtoota hedduu akka yaadataman gooneerra. Jijjiiramni hedduun jira. Biyyi nuti qabnu tanuma ishee eeguu fi misoomsuun barbaachisaadha. ማሰለቸው እናት እቺው ናት። እሷ መጠበቅና ማልማት ያስፈልጋል። Paarkiin Industirii Galaangurraa imala diinagdee cimaa akka biyyaatti eegalameef milkaana dabalataa kan uumuudha kan jedhan Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed jijjiirama akka biyyaatti dhufe tifkachuun dirqama lammiilee hundaa ta'us eeraniiru. ካልሰራን ላባችን ካልተጠባጠበ ለውጥ አይመጣም። Yoo hin hojjenne dafqa keenya yoo hin cobsine jijjiiramni hin dhufu. Jijjiiramni hojjechuun qofa dhufa. Lammiileen hojii hunda keessatti jabaatanii hojjechuu qabu. Paarkiin industirii Galaangurraa kun imala diinagdee cimaa akka biyyaatti eegalameef milkaa'ina dabalataa uuma. Ameerikaadhaa dhufanii jijjiirama biyya keessanii wayita dinqisiifachaa jiranitti isin hin agarree hin dhageenye hin jedhina. ከአሜሪካ እየመጡ በእናንተ ሀገር እድገት እየተደነቁ እየተደመሙ እናንተ አላየንም አልሰማንም አትበሉ። Paarkichi waliigalaan lafa hektaara 93.9 irra kan qubate wayita ta'u marsaa jalqabaa kanaan ijaarsaa xumuramee kan eebbifame lafa hektaara 43 irra kan qubateedha.